nagaa kooti jira galata rabbi. Maakii guyyaa soddomaanii nangalchaaf mana maadamin jira waan ta'eef diraama 200. Hayyi haadhoo qorratti siyaafan wallahi jazakallah. Akkaawuntii fudhattee intala shawaa fudhattee. Kaafadheera siif hin ergaa ishiidhaafis naan ergaa siifis naan ergaa ishii koodhe. Hayyi haadhoo galatoomiyaa. Rakkoon qabu lubbuu. Akkanatti dubbadhaa gisee seentan akka amma dubbataa jiranitti akka intala shawaa akka arsittii amma seenanii akkaawuntii akkana galchina akkana dubbadhaa bakka. Nagaa waltana jirtu. Nagaa wallee kam. Jirta maakifeema. Jira alhamdulillah. Baga jiraatin angalchee fi jiraashee. Okay amma moo? Yaa bagalchee fi jiraan. Ayi risiitii nu garsiistaa? Nama agarsiisaani. Fakkeenya godhatee akkasitti fidu. Arkitekti sanyiin taatee kuma 30 galchite makii hedduu galatoomi dhugaa rabbi. Allah mashallah rabbi siyaafan wallahi. Rabbi yaada muraada kan keessi haa guutu waan ati barbaadde laal fagootti osoo hin ta'in ammatti siif haa kan rabbiin. Tarabbiitu caala. Hundi keessanii fooloo tolchaa akkana laal. Akkana harkitanii bareeda jirra amma. Fooloo godhaa fi namoonni 2,300 nama saba isaa bira nama dhaloota qubee bira dhaabbatu kana jajjabeessuu qabdan. Mucaan kun amma boru waan ta'uun beekamu ijoolleen lafaa dhufaa kuni bika guddaa gahan jechuudha. Isin galee akkatti yoo haamilee ittiin ta'in immoo ijoolleen tun baddee karaa biraa deemte jechuudha. Ijoollee lafarraa gizee fi bahan ofitti qabnee waan dandeenyu gargaarsisnee waan isaan barbaadanirra yoo keenye malee hin badan ijoolleen isin galee nama biraa. Rakkoon qabumti reesitii yoo narkuu baadde. Akka galee jireettee jirti haadhoo koo. Yaa galchee fi jiraanii rakkoomti. Ashii sanyii taaddee birruu. Sanyii taaddesa birruu akkana laata malatoon. Maaki, salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu jajjabaattu. Jajjabaan akkam jirta haadhoo koo. Maaki, amlee gaafa bulii 30 niin galcha. Gaafa bulii 30 niin galcha. Ayyee bareedduu koo akkaawuntii fudhattee? Qabadheen jira fooloo immoo naa deebis fooloo si godheera. Hayyee bareedduu koo guyyaa 30. Gaafa bulii 30 niin galcha. Naa ergiisii deebisee hin jira. Hayyee lubbuu siyaa rabbi siyaa kan. Maaki namoonni gargaaruuf guyyaa qabatu isaanitu rabbi yoo sodaatan jechuudha. Waan galii gochuu hin dandeenye tokko akka waadaa hin galle rabbi isinitti argu. Wallahi an dhugaa isiniin jedha yoo galii gochuu ka hin barbaanne taate dhuftanii asirratti waadaan galina. Waadaa galuun hin barbaachisu rakkoon tokko hin jiru. Niyyadhaatii gaafuma galchuu fi barbaadan san akkaawuntii as jalaa fudhadhaatii galii godhaa. Yoo dhugumaan dhugatti galchuu fi ka barbaadan taate mootu koottaa niyyadhaa dubbadhaa rakkoon hin jiru. Kanaaf haga danda'amaa ta'een waaqni uumamaa isinitti arguu jechuu barbaadeetti itti fufi Maaki. Hayyee galatoome. Hayyee guys copy link taap godhaa taap miliyoona galchaa copy link godhaa rabbi isinii haa kennu rabbiin waan barbaadan hunda isiniif haa kennu kan ijaartii barbaadu ijaartii kan jaarsa barbaadu jaarsa kan qabeenya barbaadu qabeenya waan barbaadan aboo milkaa waan isiniin jaa wallahi warri taap naaf gootanillee akkuma waa maallaqa kan itaniiti. Maaki. Ammallee reefullee galchee jiraani dubbadhu. Maaki ganna buuste Nuraddiinis illee qubana qaba. Maaki namoonni hedduun jirani. As durallee mana Nuraddiinitti akkasuma gadaa istiidiyoon namoonni waadaa galchanii waadaa seenanii
waan kana hin galchin jiran maakisha. Waan kana waggaa sadii ila maakii waan ifa sii godhu jira. Ila nan tuffatin ila dhageeffadhu. Wanti amma an dheeraan akka dhuunfaa keetti daqiiqaa takka jaalan dubbadhu. Yoo danda'ama jala kana jiraate dhugaa dubbachuuf maakii warri akkana jedhan kana keessa paarsantii 100 keessa paarsantiin 2 hin galchu birrii tana waan gargaarsa kana keessa turte beeytalle warra amma osoo danda'ame amma ashokkaayii dabarsanii mobaayil baankiingiidhaan mul'isan san akkasuma warri jala kanaa fudhatanii deeman kun qubaan qaban boru dagatanii iyyuu jechuudha. Gastii kee kanarra ol ba'uun akka waan jaannata rabbii kana gubbaa ol kareetti fakkaatti namni asirra birrii hagana kenne jedhee gabbu'a malee waan dubbate sanuu hin dagata namni. Wanti amma ati osoo irratti xiyyeeffachuu akka dhuunfaa hafteen yaadutti osoo warra amma ashokkaayii galchu goote. Kuwwan warri waada seenan akka waada seenin maqaan nama barreeffamaa jira jala kana jira akka ati laayivii seenterra. Dhugaa dubbachuu hin barreeffama eenyutu hin galchine addaan baafamee beekamaa jechuudha. Osoo warra amma ashokkaayii galchan mobaayil baankiingiidhaan nama akkasiisan ol galchitee yaada irraa fuute akkasuma hirmaachifte. Gaarii ajaa'ibaa wayina fakkaata namaa kisha. Dhugaa dubbachuu. Gargaarsi nuti barnu faarawaa miti. Waggaa dheeraa gargaarsu turre. Akka namni hundinuu hin galchine. Haati ni beeyti. Nutis ni beeyna. Kana addunyaa guutuu beeka. Kan iyyate hundi hin galchu. Cinaatu galcha. Rabbii sodaatu galcha. Namni hundi rabbii sodaatu galcha. Hundi rabbii sodaata beetan inni keessaa rabbii sodaatutu galcha. Nama rabbii sodaanneef nama rabbii sodaatu moo addaan hin beeknu. Tokko kan lammaffaa ammoo warra amma galchuu qofa yoo ta'e warri boru galchuu warri waliif boru galchuu akkam goon. Maakii haftee amma maal goota si fakkaata namni amma anis ta'e hafteeni yaada baay'ee asirra kennuun hin barbaachisu adeemsa armaan dura namoota ittiin gargaaraa turtan tooftaa ofii fayyadamiiti adeemsa kan keetti deemi yeroo illee sirraan ajjeefnu nama lama keessummeessuu dandeettaa gamma nuunaas of kanatti. Ammaa fi namni dhibbi tokko kutee ilaalama osoo haasofne kunuudhaan nama kuma tokko 800 ture giseen gargaarsu ture. Maaliif jennaan namni gaduma deema gisee nuti waliin haasofne amma kana dhumarratti akkam goona seetan. Haftee immoo nan tuffatiin jettee nama tuffatu miti achi bira naaf sirreessi. Tokko kaansarii lammaffaa immoo maaltu jira dhumarratti ergee gargaarsisne booda waan warri waadaa seentan rabbii sodaadhaan gahaa bara. Rabbi sodaadhaa galchaa fi jenne dhumarratti jenne jechuudha. Akkasitti naaf fudhadhaa tolee. Egaa goota naaf rakkoon qabu waaqee tole rakkoo wanti. Galchee jira risiitii keessan si ergamaa ki. Keessan si ergamaa ki jiru galchee jira. Hayyee mangistii galatoomii rabbisee hafte. Milkii Oromoo. Barsi jetteen dhiifte. Milkii. Dhimma si mamaara si masan siin jedhe. Milkii. Okay, amma si erga risiitii. Dhaggeeffadhaa warri gastii jirtan warri boruus ta'e boru boodas ta'e warra niyyaa keessan galmaan geessan ta'uu qaba. Warroonni immoo hin gargaarre rabbi kadhadhaa olii seenina. Haajaa teessan rabbi biraan dabina waadaa namaa seentanii baddanii. Waadaan badaadha kana hundi keessanuu hin beektan. Seenaa akkana namni gargaarre akkatti